Furmaateen nama kutaara deemuu beeku nama leenjii mitii beeku leenjii mitii beektanii leenjii mitii furmaateen nama qarriraas qarratti utaalu nama looyeetis goda garaachaa yaali jira goda garaachaa malee deemuu dandeenya keessa jilbiibii jira goda jilbiibii beeyti har tokkotti hirphaa lola hirphaa jira lola hirphaa beeyti Oromoo keessa jiru dhugumatti akkasitti furmaateedha barbaannee soo jee deemu jiruu cinaachi cabe gaafa sabbaasuuf yaala arrammoo bakka inni hin jirretti haadha mana isaa daa'ima afran mana keessa qabattee taa'u jirtu bira xaaqaa itti radhoonii itti bilbilanii nagahee dhorku jira nuu nama meeqa biyyaa baafne ati faan uummata akka jaaniin arra jarrisan sheexaantichisan kagaafa amana fatee turaa dhoo jiru san gaafa furmaateen amma duruu akkasitti huccuurra darbanii dhamaasaa turan san furmaateen nuu taatee jirti dalagaan teenya fatihaa fi balloofaatu numaa fi jechaan haadachaa turan najjaasni miti najisnisan wanni kanatti illee akkasuma ammoo walitti dabalama nuuqa bargaaf gaafasuma waqtii baadhaan bar wal quba qabna jedhanii dubbatan ammoo wanni hin jawan dhugumatti silaa gartee dhiira taaniituma gaafa gartee namni qeedhaa deemee miti gaafa dhiirti qe'een jirre daa'imaa fi gartee dhalaadhaa dhaquudhaa miti dhiira qe'ee jirtutti silaa dhaqanii arra kanaa miti garuu furmaateen dhugatti waan boonsaadha hojjettee waan nama boonsuu maaliif jennaan namni gaafa ati rakkatte si cinaa dhaabbatee sagalee siitee galata gartee nama wallaaluu miti. Namummaan namaatu bar guyyaa rakkoon madaalama ilmi namaa guyyaa rakkoon sirra geesse maal jedhan guyyaa fuute guyyaan ifi duuti si galte guyyaan ifi gartee rakkoon addaa si galte guyyaa kana madaalama namummaan isaatu si galee furmaateen wanni isiin goote har'a wallahi waan baay'ee nutillee mataa ol nu qabachiisu waan baay'ee nama dinqisiifachiisu waan nu boonsu furmaateen gartee gama hundaanuu caasaa gartee dandeessi jaarratteetti gama gartee amma odeeffannootiinis gama tarkaanfii barbaachisuunis ammoo onnummaan gartee bakka seenan dhabanii goda seenan gartee dhabanii kanatti wit jedhanii gartee waan isaanii hafe achiifichi dhadhaabbatanii fi bakka seenan dhaban maaliif jennaan asuma dura gartee akkaan isiniin jee qorichi gartee jara warra sirii godhu dhufee argamee qorichi isaanii gartee furmaateedha jechaalaatiin ture akkasumatti furmaateen qoricha ta'urraa arra dheeyxee ibbira huttee roorroo gartee obboleettii tijaa ittiin dhiisu jechuudha cinaa dhaabbatte haa galatoomtu nama galata namaatis wallaaluu miti galata oromoodhaatis ka wallaaluu miti wanni galata namaan galchine galata rabbiillee beeku janii beekadha akkana janii beekadha akkasiiti haa galatoomtu ammallee rabbiin humna haa ta'uu fi bira haa dhaabbatu bakka isiin jirtu hundattu hojii isii hunda keessattuu rabbiin humna haa ta'uu fi jaa mee isinis asirratti irratti eebeetiin isin jaammallee furmaateen burinii isii buruja waraabeessaati addisii adda leencaati gurra isin calawu waan nin godha jettee ol kaati furmaateen gooti qofa goda deebii hin qabdu isaafuu eessumni ijoollee tiyyaa duraanii san abdii waa hedduu si bira jira akkaataa itti si dhaamaa turre sitti himaa turres beeyta akka itti baatees beeyta najjaash hoggaanii fi dhufee sheekha akka keenya guddaan na ergee akka itti dalagu jiruufi akka dalagatti sirriitti gaggeessu jiruufi kaan adda baafadhu jeen na ergee galatoomi dalagaa itti jirtaa JS Fars najjaas abdii biratti erge akka inni hojiirra jiru laaluudhaaf duuba itti dhufe kanaafuu dalagaan ati irra jirtu dalagaa si baastuu miti najjaash siifi muluu waan ta'e waliin dhabin an siifiin dhaama saa yaani akkasin jenne jedhu kun haasoo yennaan faayidaadha qabanii inni isaa bubba'anii bu'aadha qabanii maaliif jennaan bu'aa maalii qaban gaa dhageera bu'aa isaan qaban jira fakkeenyaaf kaleessa saahiba shayxaanaa ta'uu yoo taate dubbiin iccitiidha akkamitti icciti guyyaaniif gartee furmaateen jarri gartee kimiyaa lafa dhiisanii nama itti dhaqu sodaata boo'i isin hanganuma jirtanii onneen qabdan akkamitti nama akkas ta'ellee ni jirti mootuu hidduutee dheexanii ilaallee hanganuma jirtanii namarraa deemaanaa ta'uu talaannaan fiigaa abbaa dhaqan
furmaatiin duubaan deetti. Arraasi dawoo qabanoonni siin jiru sheektichaan ergee baga geesse. Amma ganaani deddeemaa mire bara odeeffannoon amma jala jirti. Kaameeraan muraaqabaan jala jira. Akkuma kaameeraan deeggaddaa siin nu qabeessanii bakka sheekni isaanii kan isaan ergusan hundeen isaa eessaadhaas jala jira. Wanna kana asii dura hundeen buqaafnachaa ture. Galanni karabbiiti. Asii dura gartee gaa jechaa turre akka hojiidhaan argu jira. Dhaadannaan gartee gabbaatee gartee furmaateen wanni kanaanii taatiniin godha akkas jettu hundinuu waan lafatti hafaatii miti. Nutis bilaash balbal jechuutti hin jiru jechuuf isin ijaa. Kanaafiin faayidaa qaban haasoo sochii isaanii keessa bakka isaan seenanii bahan kaameeraa muraaqabaa waan jala jiru. Hundee sanii buqqaasuudhaaf waan nu fayyadu. Haasoo isaanii. Maaliif jennaan bakka itti socho'anitti hoo akka dursanitti ilma namaa qabanii godhanii cirri godhuun sana hin jiru. Siyaasa abadan. Dhugaaqeeti waan bareeda qaba. Wanti jaallattoota kan jira bar. Leenca kutaara deemu tokko kompiitarri kutaara. Akkam jechuudha. Warra baadiyyaa adeemti. Ajaa'iba guddaa. Akka jaa. Leenca kutaara deemuu jaan. Kutaara hoggaas hin jaan. Hamaatii isaa jalaachi ba'ee ibtuun halkan tokko ganda amma jirru kan. Hayyee asii waa qurxee nyaata. Naagalee aannan hayyee. Nyaatee miti. Halkan tokko asii utaaleetuma ganda biraa dhaqee waa dhootee nyaata. Kutaara jaan. Furmaateen nama kutaara deemuu beeku. Nama leenjii mixii beeku. Leenjii mixii beektanii? Leenjii mixii. Leenjii mixii beektanii? Asuma akkanumatti isaan. Oromoonni beektii deebisaa nuuf kannanii. Leenjii mixii. Leenjii mixiidhaan qabdi. Tokkummaa mixii faa dhageenya qaba. Leenjii mixii. Lola mixii. Ajaa'iba hayyee. Hayyee. Furmaateen nama kana beeku. Jara ammaan tana agartee isiin arrafatee bira dhaabbatteef kana bakka bira dhaabbattee namummaa bira dhaabbattee dhugaa bakka bira dhaabbattee yeroo rifamtee ni cabsite ni bira nama roorrifamee beekuutu oguu namarra galte namaaf aduudha beeka. Dura lubbuu isaa dabarsee seeqaa. Oromoon akka jettu yoo namni wal lole biyyatti kama tokko fakkeenyaaf immoo dura haqa jenat dabarteetuma yaa'ina kadhattee namiite waan jaamu takka jedhame lafaa ol keessa mana guddaan sodaachaatuma lafaa kee ol si fuudhaa si moosisa rabbiin sirraan deemu namni deemaa dhufu maal jaa duuba irraa qabaa kaanii ni du'aa kunooyi wallahi amala oromoo kun jecha kun hinaaf isaatutti daangaatti dabreen hin jirtu du'anii du'aa isiin jaala garuu nuti ilma namaa ajjeesuudhaaf ilma namaa barbaannee nama ilma miidhuudhaaf haala baatee furmaatiin dararamaa jirtu woomatti jabaateetu isii ala baasee isaan kanallee barbaachise jabaattu malee laaffattu jabaattu malee laaffattu malee hin jabaattu lachuutu rabbiin wal cinaadhaa qaba ibiddaa fi bishaan akkuma uummata hundaa'u ilma namaa kana nuuf jabeessu jira malee kanaafuu furmaateen waa hedduu karaa hedduu wal quba qabna. Qabsoon bifa jijjiirattee bifa addaatiin deemaa jirti. Leencoo. Leencoo harallee maqaa sana nama deebistee bisaa deebiste. Bara maqaa feekiidha jechuudhaaf hin jenne. Maqaa feekii forjiti. Feekiidhaa miti. Leenca qarriifuu qaba. Lakki leencoo amma qeeransi maqaa hedduu qabaa beekaa. Qeerraddaa. Qeerraddaa jira. Qeerraddamoo maarree gosa hedduu jirti jedhu waaqeeti. Akkasii furmaateen nama qarrirraas qarrirratti utaalu. Nama looyeetis goda garaachaa jedhanii jira goda garaachaa. Kan garaachaan malee deemuu hin dandeenya keessa. Jilbiibbii jira goda jilbiibbii beeyti. Har tokkotti. Hirphaa lola hirphaa jira lola hirphaa beeyti. Oromoo keessa jiru dhugumatti. Kanaafuu furmaateen himeettee dirqiteetii miti. Waan hin dhaabuu qabuuf. Furmaateen sodaachisee dubbadhu jedhee waan dubbatanii illee laallatanii saniifuu ilmaan Oromoo furmaatee haqa qabda. Dhugaan ni qallatti malee hin cintu. Ni fattoytee. Baratti cabsiteen jaaboon gama kiyyaa. Maalimaan keessi badee. Onnee si badee. Roorroo si baay'atee. Waa meeqanaaf taate waa meeqanaaf goote waan naan ta'inii hin qabdu waan naan godhiniis hin qabdu ati. Waan naa jecha hin tahin hin qabdu. Fakkeenya ana bira kottee dhugatti wanni isiin jette sana irbuudhaan qaba.
irbuudhaan qaba yeroo hedduu akkanumatti. Jawaadee irbuun qabanarraa gad dhaabbadhu mana keessatti obboleetti yaasin. Irbuun an diisisi waadaan qabaa waadaan an diisisi yoo masgida rabbii diigee irra naa salphaadhaa. Irbuu diigurra. Irbuu diigurra waada diigurra. Waada diigurra mana namni seenaa itti salaatu masgida diigurra waada diigurra irbuu diigurra. Irbuun dubbisee si nyaan gosa qabdii beekadha. Jab irbuu hoggaa seechaa haasoo nama haasoo jiru kun irbuu icciti waan takka irra walii gallee wanis akkas ta'uu qabdii waliin jennee haqa namaa roorris natti kan lubbuu nama baasuuf hin deemne waan takka jabdu waan jireenya haqa keenya falmachuu irratti waan nu jalaa badisan deeffachuu irratti namarraa qabsoonni fudhachuu irratti waan ga'e irratti akka firii kanan ta'in gaa. Waada diiguu hoggaa jala akka akka firii. Madaanatu dubbii asii galaa bara. Ganuudhaa bara. Amma wal ganu.